Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa rabbiin galannaa ta'u isinis nagaa akka taatan abdiin qaba. Namoonni baay'een lookeeshinii akkamitti ergannaa? Lookeeshinii jechuun maal jechuudha? Kan jettantu jirtu jechuudha. Lookeeshinii jechuun iddoo isin jirtan jechuudha. Namni iddoo isin dhuftanii kan ittiin beeku jechuudha. Fakkeenyaaf bakka ta'e jiraattanii naannoo jirtan sana maqaasaa namatti yoo himtanii lakkoofsa manaa yookaan immoo iddoo itti argamtan wajjin jechuudha. Gaafa namatti lookeeshinii keessan ergitanii lookeeshinii sana gadi tuqu, lookeeshinii sana googilii keessa seesisaa isa gadi tuqanii kallattii jechuudha. Daandii istireetii gara mana bakka iddoo jirtan sana deema jechuudha. Yeroo dhufee jechuudha bakka isin jirtan sana ga'ee in dhaabata. Kanaaf mana isin jirtan iddoo isin jirtanii lookeeshinii kallattii jechuudha. Nama daandii fidee dhufee bakka isin jirtan sanaan ga'u jechuudha. Walumaa galatti lookeeshinii jechuun iddoo mana isin jiraattan sana keessa kallattii namni yeroo isin barbaadu dhufee to'ii kan bakka sanaan isaan ga'u jechuudha. Lakkoofsa manaa jechuun immoo maalinni eessatti argama akkamittiin beekna jettanii jirtu. Lakkoofsi manaa immoo fakkeenyaaf barri alatti ba'u jechuudha. Balbala alatti gadi ba'u jechuudha. Fakkeenyaaf aldaraasha jenna asitti gibbii jechuudha. Gibbii alatti gadi ba'u karra noormaalii gamoo hundumayyuu qabatee kan jiru kan alatti gadi ba'u isatti jechuudha kan inni barreeffamee jiru. Kanaaf yeroo alatti gadi baatanii barri irra laala isiniin jira balbala fuulduratti balbala irratti maxxanfamee jira isiniin jira. Akkamittiin immoo lookeeshinii ergachuutii dandeenya jettanii lookeeshiniin nama hundarratti miti jechuudha. Kan ergamu fakkeenyaaf yeroo mi'a onlaayinii irraa xalabattan yookaan ajajattan jechuudha. Yeroo sana namaaf hin ergitu jechuudha. Akka mi'a keessa isinii fidanii jechuudha iddoo jirtan sanatti. Kanarraan kanaaf immoo lookeeshinii nama baay'eetti siqxanii fi nama nu gargaaruu hin danda'a guyyaa rakkannetti jettanii obboleessa keessan, obboleettii keessan, hiriyaa keessan akkasuma immoo haadhaaf abbaa keessan keessa jechuudha. Maaliif akkuma har'a gaariin jiru borumoo wanta namarra ga'u hin beekamu jechuudha. Guyyaa yookiis immoo sa'aatii kanaan booddee kan beekuu danda'u waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf lookeeshinii akkamittiin akka ergattan deebitan isinitti agarsiisa. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo wanti tokko rakkinni tokko gaafa isinirra ga'ee akka carraa jechuudha. Silkiin keessanillee yookaan lafa bu'ee cabuu danda'a. Yookiis immoo bakka jirtaniin waaqayyoo fidinii walitti bu'uu dandeessu. Walitti gaafa buutanii intarneetii isinirratti cufuu danda'u. Waan tokko isinirraa ga'uu dhiibbaa gaafa isaan danda'an yookiis silkii isin harkaa fuudhuu danda'u yookiin akkasiin maatii keessan hin dubbifne akkasumallee namootanillee akka hin argine miindaa keessanillee isin dhorkatanii waan barbaadan isinirratti raawwachuu danda'u. Biyya namaa keessa jirtu namni biyya namaa keessa jiru immoo yeroo hundumayyuu of eeggannoon baay'ee isa barbaachisa isiniin jedha. Kanaaf lookeeshiniin isin barbaachisa isiniin jedha. Kanaaf akka lookeeshiniin keessan baduu hin dandeenyetti lookeeshinii keessan jedhaatu naannoo jechuudha. Biyya jiraattan sana keessatti naannoo akkamii akka jiraattan lakkoofsi manaa meeqa akka ta'e akkasuma immoo lookeeshinii keessan namarratti ergadha jechuudha. Maaliif waaqayyootu na eega jedhanii karaarra irrafanii jedhu jechuudha. Maaliif waaqayyo iddoo itti nu eegu jira nus immoo iddoo itti nuti of eeggannoo taasifnu jechuudha. Hin jira jechuudha obboloota koo. Waaqayyotu nu eega garuu fakkeenyaaf abidda bobaa jiru tokko keessa waaqayyotu na eega jettee fiigdee dhattee yoo dhaabatte abiddi sun si gubuusaa dirqama jechuudha. Maaliif waaqayyo iddoo ati hin beekne iddoo ati of gargaaruu hin dandeenyetti jechuudha. Kanaaf namni tokko jechuudha guyyaa rakkinaatii fi yeroo rakkinni isarra hin geenyetti galaasaa yoo guduunfate jechuudha. Guyyaa rakkinni isarra ga'e tokkotti nyaata jechuudha. Kanaaf namni bona jechuudha waan walitti sassaabbate ganna nyaata waan har'a facaase yeroo itti aanutti galfata jechuudha. Kanaaf of eeggannoo taasisaadha. Namoonni linkii kana hojjedheef namoonni haarawaa biyyarraa dhuftan waa'ee lookeeshinii kan hin beekne lakkoofsa manaa kan hin beekne maal jechuudha kan jettanii na gaafattantu jirutu jechuudha. Kana jedheetiin hojjedhe isiniin jedha obboloota koo hamma kallattiidhumaanii akkamittiin lookeeshinii keenya erguu akka dandeenyu warri
WhatsApp qabdan warri Imo qabdanis isinitti agarsiisa jechuudha. Duraan dursinee WhatsApp keessa galla jechuudha. WhatsApp keessa galla. WhatsApp keessa gallee eessatti argaa fakkeenyaaf tattan argaa fakkeenyaaf kanarratti erga jechuudha. Biraazeriidha. Lokeeshinii erguudhaan maal gootu kinoo laal jechuudha. Ishii footoo kaameraa taantu kana jechuudha. Kinoo iddoo kana gadi tuttu jechuudha. Argaa jirtu natti fakkaate. Kan erga gadi tuttanii maaltu isinii ba'a? Kinoo laal lokeeshin no sorry. Kana gadi tuttu erga kana jettanii ishii kamii ishii kinoo hawdoo jettu taantu jechuudha. Mataa namaatii fi hawdoo yookiin muuziqaa gidduu jirtu kana jechuudha. Kinoo laal lokeeshin jetti Ingiliffaan. Kinoo laal ishii bicaa tana jechuudha. Kinoo ishii kana jechuudha. Ishii gadi tuttu sana booddee kan isin ergitan kamidha yoo jettanii send location isa jedhu kana gadi tuttu jechuudha. No isa share live location jedhu lakki. Kinoo laal ishii kana jechuudha. Kinoo laal ishii lammataarra send your correct location kan jedhu kinoo laal isa kana jechuudha. Kana namarratti ergitan taanani yeroo kamiyyuu nama itti ergitan sana biratti isinii qabama. Gaafa isin rakkattan namni isin bira itti ergattan suni lokeeshinii keessa sana jechuudha. Nama isin gargaaruu danda'u biiroos haa ta'u akkasuma immoo jechuudha. Qaama isin gargaaruu danda'u tokko jechuudha. Biraan isiniif ga'uutii danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu lokeeshinii keessanii akkanatti ergadhaa isiniin jedha karaa WhatsApptiin. Inni kanan biraa immoo jechuudha karaa Imootiin deemee isin argisiisa jechuudha. Amma Imoo keessa seenatiin jira. Imoo irratti fakkeenyaaf kanan gadi tuqa jechuudha. Durayyuu yaaletiin ture. Kinoo kana yaaletan ture. Amma dileetiin godha isin agarsiisuuf. Dileetiin godha. Fakkeenyaaf jechuudha. Maalin godha? Kinoo laal ida'uu jechuudha. Ida'uun hin jirtu kinoo bakka sagalee qabanii fi footoo erguudha. Kan kana gidduu kinoo laal ishii kana jechuudha. Ida'uu kanan gadi tuqa jechuudha. Sana booddee maaltu isinii ba'a? Lokeeshin kan jedhu jechuudha. Bicaa kinoo laal marga fakkaatu kana jechuudha. Ishii gadi tuttu jechuudha. Ishii gadi tuttanii kanatu isinii dhufa hin eeyyamtuuf jechuudha. Sana booddee share my live location kan jedhu hin tuttan jechuudha. Kam ergitu asittis isa lammatarra jiru baala samaawii isa jedhamu kana jechuudha. Send my correct location kan jedhu kana jechuudha. Kinoo laal isa lammatarraa kana tuttu jechuudha. Sana booda kinoo akka kanatti isin ergama jechuudha. Kanarraan kanaaf immoo jechuudha. Bilbila jechuudha. Iddoo isin jiraattanii mana isin jiraattanii kan madaamii keessanis haa ta'u kan ministeerii keessanis haa ta'u kan ijoollee isaanii keessallee haa ta'u jechuudha. Dirqama maatii keessanii nama isin gargaaruu danda'u nama itti sixxan tokkoof kennuu qabdu jechuudha. Maaliif lokeeshinii keessan kennitanii lakkoofsa manaa kennitanii lakkoofsa maatii sanas yoo kennitan gaafa dhiibba sanirra ga'uu danda'u bilbila sanirratti illee bilbilanii maalirraa akka jirtan sin gaafachuu yookaas immoo biyya sin keessa jirtan sana seera jala oolchuu danda'u jechuudha. Kanaaf obboloota koo of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha. Of eeggannoo godhaa jireenya keessaniif isiniin jedha. Wanti hafee jira jedheetoo yaadu isiniin jedha. Waaqayyoommoo lafa jirtanitti sinaa eegu isiniin jedha. Viidiyoo kana yoo jaalattan like godhaa akka nama bira baay'ee bira ga'u isiniin jedha. Asumaan yuutuubii kootiif haaraa kan taatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaadha. Share godhaa obboloota keessan haaraa biyyarraa kan dhufanii biraan ga'aadha. Maaliif baay'een keessan beekuu dandeessu jechuudha. Namoonni biyya namaa keessa turtanii garuu obboloonni keenya biyyarraa jechuudha. Haaraa dhufan beekuu hin danda'an jechuudha. Wallaaluutii danda'u jechuudhaan illee akkasumadha jechuudha duraanii. Kana isiniin jedha. Turtiin keessan turtii bareedaa haa ta'u. Hedduu tokko isin jaalladha. Nagaan naa turaa isiniin jedha. Bye bye.